Namoonni Saawud Arabiyaa keessa jirtanii yeroo garaagaraatti biirootti bilbilattaniillee biiroon isin qaqqabu kan dadhabe akkasuma immoo biirollee madaamiin keessan isin geessitee to'i formaata dhabdanii reebbamtanii kan achitti deebifamtan akkasuma immoo otoo biirootti bilbilinii dhaabanni achi keessatti jechuudha mootummaa Saawudii keessatti namoota rakkatanis ta'e akkasuma immoo hojjettoota mana keessaa gargaarsa kan barbaadanii gorsoota garaagaraatiin kallattii kamiiniyyuu gaafa rakkinni isaan qaqqabee kan dursee isaaniif argamu bilbila isaanii isiniif maxxansaa gaafa rakkattanii wanti tokko isin mudate biiroon isin qaqqabuuti dhiisuu danda'a dafee to'ii miidhaan tokko otoo isinirra hin ga'in lakkoofsan isinii kennu kanaan bilbilachuuti dandeessu isiniin jira akkasuma immoo bilbila poolisiillee isiniif hin kennaa yeroo rakkoon tokko isin bira isin qaqqabuudha ka'ee wanta hojjettan sana otoo hin mararsiifatin lubbuu keessan baraarrachuu qabdu isiniin jira ijoolleen keenya hedduu isaanii kan isaan dhumaa jiran lubbuu isaaniillee dhabaatii jiru jechuudha sababa maallaqa isaanii sababa garaagaraatiin isiniin jedha obboloota kooyi ashamaa harka fuunee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jecha aaraa kan dhuftanii noora baga nagaan dhuftanii anaan of isiniin jedheera mana kanaaf maatii ta'uutii hin dagatina akkasuma immoo maatii taatanii jalqabaa kaastanii hanga hammaatti kan na hordofaa na jajjabeessaa yaada keessan naaf laachaa keessanillee kan turtanii guddaa sagalatoomaadha waaqayyo fayyaa isin haa kennu waaqayyo waan hundumaa isiniif haa ta'u isiniin jedha milikaa waan hundumatti iyyuu kanatti aansuudhaan arra wanti nan irratti dubbachuuti barbaadu namoonni Saawud Arabiyaa keessa jirtanii karaa isinii gabaabbatuni namoota isin gargaaranii yookiis immoo dhaabata gargaarsa hojjettoota biyya Saawudii keessatti kan argamu gaafa miidhamni tokko irra ga'e kan gargaaran kan gorsan kallattii kamiiniyyuu bira dhaabatu jedhamee kan dubbatamaa jiru lakkoofsa isaanii isiniif kennaa viidiyoo kanallee amma dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha obboloota kooyi. lakkoofsa nama isinitti himu kana viidiyoodhaaf danii dhaggeeffattanii barreeffattanii gaafa rakkinni isin mudate rakkina keessanitti maxxanii gargaarsi isiniif godhamuuti danda'a isa kana immoo namarraa fuudhee jira isiniin jedha obboloota koo hida'uu 96 67 20 01 digdami afur jedhee jira jechuudha lakkoofsi poolisii immoo kan ittiin argattanii yeroo wanti tokko isin qaqqabe atattama poolisiin akka isin bira ga'u akka ta'u jechuudha maaliif biirootti gaafa bilbilattan biiroon dafee rakkina keessaniif isin birmachuuti dadhaba waan ta'eef 999 jettanii lakkoofsa hamma isinitti hime kanarratti bilbilachuuti dandeessu kanatti aasuudha yaanneen isiniif qabadhee dhufe namoonni gara biyyaa galuudhaaf jirtanii wantoota nanii biyya waggaa lamaan baranaa galeetiin deebi'e waan ta'eef wantan yaada isiniif laadhuun qaba isiniin jedha innis maalidha yoo jettanii yeroo gara biyyaa galuuf yookiis karoorsuudhaaf kaatanii dursee sammuutti kan isinii dhufu obboleessa kiyyaa obboleettii kiyyaa olloota nama akkasiitii haadha koo abbaa kootii fi maala fuudhee galaa jennee jechuudha otoo gara galmaatatti hin dhiyaatiin dura bututtuun nuti lafatti hambisnu meeshaa wantoota garaagaraa gaafa nuti hin galla jenneen illee namootumti duratti illee nu hin beekne illee nutti bilbilanii waan akkasii naaf fidii kootu birrii asitti asii kenna wantoota hedduutu jedhama isiniin jedha obboloota koo kanaafiyyuu nuti illee jechuudha eebeluu maalan godha jennee wantoota hedduudha kan nuti dhiphannu maallaqa harkaa qabnu illee otoo of hin qusatiin bakka daara garagaraa waan garagaraa baasneeti maatii keenya obboloota zarichaan keenya adaadoliin keenya obboloonni bakka wasiilonni otoo hin hafini waan hundumayyuu jechuudha cirreeffannee binnee gaafa galuudhaaf kaanu otoodhuma gara biyyaatti in darbin durayyuu dhaabata xiyyaara gaafa dhannee geenyu tikeettiin nuuf citullee shaanxaan jechuudha yookiis immoo kiiloo shaanxaa irratti galmee jira nuti immoo callifnee mi'a bakka wantoota garaagaraa bituudhaan ofitti xaraqqamnee gaafa dhannee to'i dhaabata xiyyaaraa geenyee shaanxaan keenya gaafa mazzanamu shaanxaa keenya irra hin darba gaafa sana maal goonaa dirqama birrii nu kaffalchiisu jechuudha birrii doolaras haa ta'u bakkuma nuti keessa hojjechaa turre sanaanii birrii nu gaafatu birriin nuti isatti baafnee kiilootti kaffallee achi dabarsinu suni baay'ee tokko ulfaataadha nuti immoo birrii namoonni gabaa yookiis wantoota garaagaraa ba'anii bitachuu hin dandeenye onlaayinii irra teenye onlaayinii irraa ajajannee gatii diliverii wantoota garaagaraatiin birrii keenyatti dhangalaafnee ganaa immoo gara biyyaatti dabarsuudhaaf
ofiis immoo kiiloo irra darbe sana birrii kaffallaa obboloota kooyi kana biraan immoo hedduu isaanii uffata yeroo fuudhanii galuudha ka'anii achumatti boolee sana keessatti wanti jiru hunduma isaayyuu arraggafanii kan darbanii galantu jiru jechuudha gaggatanii kanaaf wanti nan isiniin jechuudha barbaade gaafuma utuma isinii darbee birrii hedduullee itti kaffaltanii gara biyyaatti kan dabarsitan ta'e iyyuu amma dhaxxanii mana geessanitti gatiin itti feesisan baay'ee tokko ulfaatadha isiniin jedha obboloota koo shaanxaa fuutanii makiinarra korsiisuu makiinarra buusisuu dhaxxaniituma bakka isa itti feesisuun iyyuu dhaqee amma sin uffata bittasana yookiis immoo meeshaa sin bittasana caala jechuudha kanaaf iyyuu biyya keessa wanti dhabame hin jiru lubbuu namaarraan kanaaf jechuudha bituudha fi meeshaan garagaraa biyyoota halaarraa galee jira waan ta'eef uffanni nuti asii fuunee gallu meeshaan nuti asii fuunee gallullee maatii yookiis immoo firoota nuti isaaniif jennee fuunee gallu sana biratti waanuma tokko jechuudha nu gootan jedhanii too'i wanti isaan nu galateeffataniif hin jiru jechuudha wanti nuti asii fuunee gallee biyya keessatti uffanni illee ta'u saalbaa jeta jechuudha dhugaa dubbachuudha fi maatii kiyyaa kana fuudhee galee haadha abbaa kiyyaa biyyuu gana jechuudha isaan naarikatti tuffatanii asitti garuu birrii guddaa itti baasee tan bitee biyya jechuudha gabaa geessitan gana waan isaan barbaadan ofii isaaniitiin maraxachiisen akka sanatti bitee isiniin jira uffata nan asii fuudhee gale sana waan gaarii dheedheetti birrii kootti dhangalaasee sayyuu ani suuqiin ba'u manuma taa'een ollaan irra xalabaa ture jechuudha garuu uffanni sun akkasumatti garagaranii yuullaallee baay'ee tokko dhugaa rabbii ani lammata isaan magalu kanarratti waan tokko ofii kiyyaa wanta nu fadhee galuu irraan kanaaf waan tokko lammata bitee hin galu jedheetanii akka sanattaan ofitti dhimeessiniin jedha kanaaf iyyuu namoonni birrii keessan jalaan illee meeshaa garagaraa fiddanii too'i manatti kan bitattanii birriin isin ittiin bittasuun illee biyya keessatti walirra buustanii waanuma tokko yoo gootanii isiniif dabalee gaafa gara biyyaa galtan waan tokko illee isinii ta'uu danda'a isiniin jedha obboloota koo wanti isinarra namoota gammachiisuudhaaf biyya namaa kana teessanii namaaf gootanii waanuma tokko bu'aa isiniif hin qabu namni qibaatii waanuma bakka qibaatii isaa ta'uu saamunaallee namni kana isiniin jedhu gatiin kaardiyyuu biyya keessatti nama dhibaa namoota dirqama jechuudha godhuufi isinirra jiru haadhaaf abbaa obboloota keessa yoo ta'e galaata wanta garaa isaanii barbaadu biyya keessatti bareeda gatii isaallee waan ta'eef akka biyya kanatti waddaduyyuu miti isiniin jedha gaafa birrii biyya keenyatti jijjiirre birrii guddaadha jechuudha birriin asitti nuti ittiin bututu uffata garagaraa binnu sumayyuu biyya keessatti galee saalbaa jennu harkatti ta'u sana jechuudha kanaaf iyyuu birrii asitti ittiin goonuu sana fuunee gallee too'i biyya keessatti maatiin keenya wanta isaan barbaadani filachiifnee bituu fi qabna isiniin jedha kanarraan kanaafee haadha koo abbaa koo kanaafee namoota firoota olloota maalan godha jennee of dhiphisuu hin qabnu nagaan baanee nagaan galuun hin caalaa obboloota koo gaafa biyyaa baanu eenyuyyuu garagaree nu ilaalu jechuudha akkamitti hedduun keenya rakkannee akka dhufne masaafaraan iyyuu nama dhibachuudha gaafa biyya keenya irraa baanee ta'u biyya kana dhufuudha jiru gaafa sana namuu quban hin qabu kanarra gaafa nuti gallee keenya dhagee bakka jiru akka waan warshaa maallaqaa keessa hojjechaa turretti wal sassaabee dhufa garuu gola namaa keessatti gubannee bona aduudhaan ganna muqqarraan gubanneeti kan nuti finnu waan ta'eef akkasitti namni duubee kun jiru gaafa galuudha kaatan afuura keessanillee dhoffadhaa galaadha bututtuu ofitti hin guurina wanta ofii keessanii isin barbaachisu malee biyya keessatti galaa ta'u maatii keessanii bitaa isiniin jedha obboloota koo ofillee hin dhiphisanaadha maala fuudhee gala jettanii lubbuu keenyaniyyuu galuu waan guddaadha isiniin jedha biyya namaa keessaayi kanaaf iyyuu adaraa keessanii uffata mi'a garagaraa bittanii kiiloon keessanii amma fakkeenyaaf kiiloon hundumtiyyuu kiiloo 23 46 ta'uu qaba jechuudha harkatti kan fudhatanii darbanii kiiloo 7 isa kanarra darbinan namaaf dabarsuutii hin danda'a waan ta'eef achi keessatti gattu gana birrii itti baastanii bittanii achi keessatti gatuun marare gana ammoo birrii itti baaftanii feesiftu gara biyyaatti birriin itti feesiftan sun immoo waciisa asmiti siniin jedha kanaaf amma tikkeettiin itti sinii citurratti qofa fudhaatu darbaa kiiloo keessanii waan hin taane asii walitti kotattanii galina isiniin jedha obboloota koo dhaamsinan isiniif qabu kanuma dhaagoo waan ta'ina eenyuufiyyuu jettanii deebina ofii keessaniif jiraadha isiniin jedha bututtuu namaa guuruudhaaf miti jireenya keenya fooyyessuuf kan biyyaa baane isiniin jedha amma viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti nagaa
fagaannaa turaadha hedduu siin jaaladha viidiyoo kana jaalatta share waliif godha isiniin jedha dogoggorri yoo jiraate immoo komentii jalatti yaada keessan naa barreessaa gaaffiif yaada kan qabdan akkasuma immoo qeeqa wanta garaagaraatiin na dubbisuu kan barbaadan keessanii forvaalii koo jala seenatu namoonni tokko viidiyoo koo jalatti lakkoofsa koo na gaafachaa jirtu waan ta'eef lakkoofsa koo forvaalii jala fudhadhaa isiniin jedha obbolo achiin na dubbisaa isiniin jedha akkasuma immoo namoonni chaanaalii qabdanii komentii jalatti maatii naaf ta'a jedhatu na barreessadha maatii waliifaataan wala jajjabeessinuu jabaadha isiniin